yeroo nuti bifannee bakkatti ol deebinu keessa jirani beekta. Miidiyaan hedduu soba baay'ise. So lubbuu jira amma. Qaba. Namuu akka dura du'u rabbi beeka. Saniifuu adeeruun fayyaa qaba lubbuu jira. Ammoo wanni sana nama keenyarraa barbaadu du'aayii barbaada. Du'aayii godhaaf namuu bakka jirtaniiti. Lubbuun jira. Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota maatii Shaashee Nuustuu bakkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin agayu sagaleen amma isin dhageettan kun sagalee hospitaala Adaamaa nama Dr. Ali Birraa bira taa'ee isaan dhukkubsachiisu jiru kan dhageettanidha. Adeeroon dhukkubsataniituma jiran malee hinduune jedhanii nutti himanii jiranii du'aayii godhaa fi du'aayii keessan bira dhaabbadha jedhanii jiranii. Ani kan jechuu barbaadu dhukkubsachuun onnuma dhala namaati namni dhalatee dhukkubsachuu danda'a darbuullee danda'a namni qaaliin akka Ali Birraa ummataaf maraaf qabsaa'e ummata hundarraa galata qabu kuni du'a isaa akka salphaan nutti himuun maaliif yeroo 4-5 irra deddeebanii akka nutti mannaan galu akkuma yaadattan ta'e torbee lama dura aktiivistootiin Oromoo tabu'uura waan tokko girisoonni tabu'uura dubbii tokko osoo adda hin baafatiin gadi hin baanii hurgufuu jaalatan du'a artistii kenna Ali Birraa nutti himaa turanii sanbira dabarree hadhammoo faallaa isaaniitiin warri naafxanyoota jechuudha du'a artistii keenya Ali Birraa nutti himu turanii namni dubbii kana odeessu miidiyaa hawaasaa irra gabbayee argufaa ture aktiivistoota isaaniiti ani ka jechuu barbaadu du'a Ali Birraa duuba maaltu jira wanti du'a Ali Birraa keessaa argatan maali wanti nama kana faarsaniif irra deddeebi'anii du'a isaa hawwaniif maal akka ta'e naan galu Dr. Ali Birraa har'allee yoo darban ta'e nu keessa jiraatanii haga Oromoon jiraattu ni jiraatanii isaan nuuf qaaliidha nama yoomillee nu keessaa baduu hin dandeenye Ali Birraa nama yeroo hundaa hinduune baraan dhalootaan faarfamaa nama jiraatudha inni artistii qaalii hojiin hin dulloomne kan hojjetedha kanaaf yeroo hundaa ni jiraataa utuma lubbuun hin jiraanne iyyuu ta'e dalagaan isaanii hojiin isaan ummata kanaaf dalagan nu keessa jiraata garuu du'a isaanii kan irra deddeebinee odeessuun maaliif akka dubbii akkanaa odeessan maaliif akka jibba isaa kana qabaatan naan galu silaafuu ka warra naafxanyoota hin gaafatanii isaan nama kenna jabaa kennaa miti laafaa kennayyuu hin jaalatanii akka oromummaan tunuu addunyaa tanarra jiraattu hin fedhanii namootiin oduu isaan jalaa fuudhanii hafarsaa turan ammoo namootii Oromoo naan galu artistii kenna Ali Birraa lubbuun jiraatanii hojiin isaan boonsaan dalagan yoomillee nu keessa jiranii Ali Birraan nuuf ummata Oromootiif qaaliidha nuuf birraadha nuuf daandiidha nuuf karaadha nuuf nyaataaf dhugaatii bishaan Ali Birraa borulleen jiraata har'alleen jiraata yoo lubbuun illee ka darban ta'u ta'e nama nu keessa jiraatu garuu nuti girrisaa ta'uu hin qabnu madda oduu sanii eessarraa baate jennee adda baafachuu qabna keessaayyuu girrisootiin aktiivistootiin Oromoo kanneen dubbii takka bakka baate hin beekne akkanumaan fuutanii kooppi peestii gootanii nama jalaa kooppi gootanii sheer gootanii ummata burjaajessuu kanarraa of qusadhaa warrootiin habashaa nu hin jaalatanii nu jibbanii hojii kenna kamiinuu hin jaalatanii jabaa kennaa miti laafaa kennayyuu warri habashaan jaalatu ol aantummaa kenna hin barbaadanii akka nuti ilma namaa taanee mataa ol qabannee biyyattii sana keessa biyyattii addunyaa tanarra jiraannu hin fedhanii diinni guddaa isaanii ummata Oromoo akka ta'e hundi kennayyuu tolchinee beeyna nummoo oduu madda hin qabne oduu takka gadi baasnee argufuu haadhaam keessaayyuu du'a Dr. Ali Birraa kana namatti himuun ummata Oromootti himuun baay'ee ulfaata miti du'a dhukkubsachuu isaaniitu himuun hedduu ulfaata sababni isaa artist Ali Birraa nama jireenya ofiif jiraate osoo hin taane nama jireenya ofii saba kanaaf jiraate nama jireenya ofii aartii Oromootiin qabsoo Oromoo hoogganaa ture geggeessaa ture aabaa caadaa har'a nuti ittiin barreessinu afaan nuti har'a ittiin dubbannu kana akka ol qabatee akka afaan kun jabaatee dagaagu nama gahee guddaa gara aartiitiin taphata waan ta'eef artist Ali Birraa akka du'a isaanii
akka salphaadhaan ummata Oromootti himuun ni ulfaata. Du'a artist Alii Birraa osoo madda isaa du'a isaa osoo qabatamatti hin beekin gadi baatanii ummata kanatti hin himina. Onnee ummata kanaattu caba, baay'ee haamilee kennatu nu caba. Maaliif jennaan artist Alii Birraa aartii qofa osoo hin taane inni nuuf dictionary kitaaba jechuudha. Kitaaba nama kitaaba ta'e nama silaa goda hambaa keessa kaawwatanidha. Nama ta'eeti malee artist Alii Birraa nama goda hambaa keessa kaawwatanidha. Jechuun bakka nama muuziyeemii keessa kaawwatanii muuziyeemii keessa ol kaawwatanii yeroo hundaa deddeebi'anii silaa nama daawwatamudha. Garuu akkas ta'uuf ilma namaati waan ta'eef addunyaa kan irraa darbuu danda'anii rabbiin ammoo umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Saniifuu nama muuziyeemii keessaa hin baafne nama muuziyeemii keessa qofa kaawwatanii laallatanidha. Du'a isaanii akka salphaadhaan gadi baanee ummata Oromootti himuun haa dhaabbatu. Aktiivistootiin Oromoo oduu kamuu oduu madda hin qabne tokko gabbaatanii hin afarsinaa. Torbee darbee nama meeqaa akka rifachiiftan isin hin beektanii booda itti deebitanii saalfattanii dubbii nama saalfachiisu dubbii akkasanii dubbii nama kabaja akkanaa qabu akka salphaa gootanii yookaan du'a ijoollee xixiqqoo gootanii gabbaatanii lallabuun isinirraa hin eeggamu. Hedduu gaddaan akka nama tokkootti wanta du'a isaa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'anii himuuf naan galanii silaa mana yaala Habashaa keessa jiraate Habashaa waan gootu isinuu beekuu dandeettanii rabbi galata haa ga'u. Hadda mana yaala Habashaa keessa hin jiru, mana yaala Oromoo keessa yaalamaa jira. Uummanni Oromoo, artistoonni Oromoo, hayyootiin Oromoo bira dhaabatanii isaan yaalaa jiranii osoo du'a isaa hospitaala irraa hin beekamin osoo rakkoon fayyaa haalli fayyaa isaanii keessa jiru hospitaala irraa hin beekamin gabba'anii akka kanatti dubbii hafarsanii ummata Oromoo burjaajessuun maaliif akka barbaachise isinuu isinii gala. Du'a hayyuu kanaa duuba wanti jiru waan biraa miti. Jibbaadhuma nuu qabaniif nu marifachiisuudhaaf onnee keenya nu cabsuuf kana raawwatanii garuu aktiivistoonni Oromoo kanneen oduu takka qabatama oduun sun qabatama ta'uu hin beekin gadi baatanii afarsitan ammallee irra deddeebi'anii dubbadha. Hin godhina. Du'a artist Alii Birraa akka salphaan gadi baatanii nutti himuun nutti ulfaata. Warri diinummaa nuu qabaniif akka onneen keenya cabdu nu rifachiisu waan kana gadi baani. Fakkeenya ganama kana kabayee dubbatee barreesse warra YouTube dirree tuub jedhutu gabbayee fuula Facebook irratti posti godhee sana booda aktiivistootiin isaanii namoonni jajjaboon artist Alii Birraa yeroo wannaa fayyaa qabanitti isaa wajji suuraa ka'an suuraa isaanii bira kaa'uudhaan riippi jedhanii nu rifachiisuu turan. Rifachuun isaan ka isaan nu rifatan sun manuma isaaniitti hagaltu namuma isaan jaalatanitti hagaltu malee artistiin keenya har'allee jiranii borullee jiranii yoo lubbuun jiranillee ta'e hojiin isaan addunyaa tanarratti ummata Oromoof dabarsanii du'an dabarsan waan borullee nu keessa jiraatu waan haga Oromoof Oromiyaan jiraatu dalaga waan ta'eef nama dalagaa eenyullee dalayne dalaga waan ta'eef Alii Birraan yoomillee nuuf jiraata nuuf jiraadhu. I love you Dr. Kabaja Alii Birraa በጣም ወዳለው ዶክተር ክቡር አርቲስት Alii Birraa በህይወታቸው አሉ አይሞቱም. They will never die. They will live for a long time. Even if they die, they will be in our heart forever. We never forget him. You will be alive in our heart. We love you. I love you as myself. Oromo people also they gonna love you. I know that 100%. I believe you. We love you. You will be in our heart. Thank you. You will be alive in our heart. Kan waan nagaa isiniin jedha video kana like godha namoota hedduu bira akka ga'u like godhaati. Yoo warri gara YouTube kana yeroo jalqabaatiif dhuftan please subscribe na godha. Thank you very much. Yoo isin arsee jiraadhe afolillahi